gaafatamummaa hojii keetii nuuf ibsi. Maqaan koo Tolasaa Tufaa Addeessaan jedhama. Humna addaa reejimentii 16ffaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbiirraa. Waraana humna addaa kana kanan ganee ba'eef sirna sana jibbuudhaan haala hojii fi haala oromummaa isaanii sirna gabroonfataa sirna nama nyaatu nama lama lubbuun dabarsuun nama 4 immoo madoodhaan injifannoo boonsaadhaan gara waraana adda bilisummaa uummata Oromootti dabalaneera. Ayyeen Tolasaa humna addaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiirraa mooraa mootummaa Impaayera Itoophiyaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromoo kan dabalatte. Mee akkamiin ba'uu dandeesse Tolasaa? Galgala sa'aatii 2 fi daqiiqaa 45 kanarratti gibbii keessatti kaayyoof karoora koo osoo namatti himiin ofumaaf garaatti qabuun sirna sana haala waanan jibbee jiruuf sirna nama nyaataa kana waanan baay'ee balaaleffadhee keessi koo hadheessee jiruuf olaantummaa irratti mul'isuudhaan waardiyyaa jiru irratti rukutuudhaan karaa salphaa ta'een dhokaasaan ba'eera. Maaliif baate? Quuqamaa akkamiitu sitti dhaga'ameen naan baate? Maaltu siif gale? Sanaan dura yaa'u nutti fakkaateetuma haalli hunduu haalaan nuun galle nuu galullee immoo nuun mijanne wantoota hedduutu naa gale. Sirni kun sirna gabroonfataadha. Sirna afaan isaallee warqii yoo ta'e sirni isaa dargiirra kan caalu. Sirna diimokiraasiin keessatti dagaage jedhee diimokiraasiin keessatti awwaallame. Fakkeenyaaf imaluma dirqamaa yoo deemu qeerroon tokko karaarra deemee mana barumsaa deema yoo ta'e hambaara asaasaa ta'uudhaan qeerroon tokko maatiidhaaf saawwa tiksa yoo ta'e bakkeetti hambisuudhaan sirni kun sirna gabroonfataa sirna duguuggaa sanyii ta'uusaa hubachuudhaan gara waraana adda bilisummaa uummata Oromootti dabalaneera. Waraanni sirna biitii bobba'ee yeroo uummata Oromoo ajjeesu waraanni quuqamaa qabuutti maaltu dhaga'ama yeroo sana yeroo bobbaatan sanatti? Yeroo bobbaanu sanatti in bobbaana. Bobbaa sanarratti riksii hedduu jira. Amma saawwa tuksa qeerroon tokko yoo jennu qeerroo saawwa tiksu kana gaaffii tokko malee rasaasaan rashanee bira darbuuf qajeelfama buusa. Waraanni humna addaa Oromiyaa kun immoo rukutuuf illee garaan isaa hin jaalatu qajeelfama jedhee itti buusa. Riksiin sun immoo deebi'ee waan lubbuu isaa irra ooluuf qeerroo kana rukutee bira darba. Dhorkuun ni danda'ama? Humni addaa kun miseensa inni ta'e kun rukutuuf illee hin karoorsu ture. Hooggansuma sansalataan jirtu akka qeerroon kun rukutu taasisa waan ta'eef dhorkuu immoo hin danda'u. Yoo dhorke immoo riksii jiru isarratti waan fudhatamuuf innis aarsaa waan kaffaluuf ofirra immoo waan nama hin jaalanneef dhorkuu hin danda'u. Yeroo waraana mootummaa nama nyaataa kana turte maal jedhanii gara waraana bilisummaa Oromootti isin ergaa turan? Egaa jechi isaan jedhanii fi kana ni argu faallaadha. Jechoonni isaan jedhan shoorketti caccabduu baatu waraanni abaa'oo shanee jedhu uummata saabu jedhu waraanni humna addaa Oromiyaallee gara sana yoo deeme nama reebu hin qalu uummata illee hin saamu wantoota suukkanneessaa hojjetu jechuudhaan waraana keenyallee akka garaan gargar fagaatuuf jecha faallaa itti ta'u bakka jecha suukkanneessaa fayyadamu. Akka yertuu taanetti illee dubbatamaa nama ajjeesuu nama qaluu jedhanii falma haqaatti maqaa moggaasuu. Mee egaa dhufte waan argite qabda? Wanti jedhamu kun haqa? Wanti jedhamu kun namni akka ta'e sun agam akka Oromoo ta'e iyyuu anaaf mallattoo gaaffiiti. Wantoonni argee fi wantoonni hin dhaga'e faallaadha. Armaan dura wantoota faallaa fi wantoota yartuu haasaa turaniiru. Amma garuu waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo waboon hojiin isaanii fi ejjennoon isaanii fi murannoon isaanii waan nama boonsuu fi waan duubatti illee nama hin deebisne waan injifannoo qabu haadha hiyyeessaa gargaaruudhaan kan rakkate rakkoo oolchuudhaan haati hiyyeessaa qoraan baattee yoo itti dhufte waraanni keenya haadha hiyyeessaa irraa qoraan baatanii tabba baasuun kan rakkate gargaaruun kanaan beekama malee waraanni keenya waraana hattuu yookaan waraana saamtuu maqaa balleessiidhaaf warri piippii kan odeessitu soba ta'uu isaa hubadheera. Waraana humna addaa Oromiyaa afanii fi qeerroowwan Oromoo waan jettu qabda? Dhaamsa qabduuf qabda? Dhaamsa nan qaba. Dhaamsi koo humna addaa akka Oromiyaatti jiraniif akkuma maqaan isaanii humna addaa ta'e hojiin isaanii illee kana booda adda ta'uu qabaan jedha. Hojiin isaanii kunis immoo nuti tokko taanee gara waraana adda bilisummaa uummata Oromootti dabalamne tokko taanee mana tokko ijaarree xumurachuu qabnan jedha gara waraana adda bilisummaa uummata Oromootti akka imalaniif dhaamsa guddaan qaba. Yeroof qarreedhaaf immoo qeerroof qarreen keenya kanaan durallee waraana adda bilisummaa uummata Oromootiif deeggarsa taasisaa turan isaaniif galata jecha gara fuulduraattis immoo akkuma kanaan duraatti imalli isaanii yookaan yaanni isaanii
deeggartoota keenyaa fi uummata keenyaaf galanni guddaan haa ta'u nu wajjin haa ta'anii jedha. Yaada yookaan dhaamsa uummata Oromoof ta'e waraana bilisummaa Oromoof illee yoo qabaatte gamanumaan carraan siif kenna. Hayyee waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo waboon injifannoo boonsaa galmeessaa tureera. Shoolkeettii caccabduudhaan ba'ee akkuma jedhamu sinaayiperii bu'ee jaalleewwan keenya aarsaa dhiigaa fi aarsaa dafqaa kaffalanii qorra osoo hin jedhin aduu rooba osoo hin jedhin qorra keessa deemanii injifannoo boonsaa har'aan ga'an kana dadhabbii tokko malee shakkii tokko malee akka galmaan geenye alaabaa keenya akka handhuura Finfinneerra mirmirsiifnu dhaamsa guddaa waraana adda bilisummaa uummata Oromoo waboodhaaf qaba. Ayyeen humna addaa Oromiyaa mooraa diinaa cabsuun injifannoo boonsaa galmeessuun gara waraana bilisummaa Oromootti kan makatte maqaa dhaggeeffattoota keenyaan isin galateeffadhaa galatooma. Hayyee galatoomaa isinis. Oromtitti kaaba Oromiyaa Walloo hammaaf rakkoo nageenyatiif biyyoolaa baqattee jirti. Mee sabab neetworkiitiif uummata Oromoo Walloo dubbisuu hin dandeenye ammoo guyyaa dheengaddaasii guyyoon lamaas mootummaa gabroonfata Itoophiyaa koloneel Abiyyi Ahmediitiin durfamu uummata Oromoo Walloo xiyyaara rukutuu jira. Akkasumallee ammallee loltooti koloneel Abiyyi baqatanii gara Shawaroobii baqatan meeshaa gugurdaa fageen irraa dhukaasuun uummata Oromoo miidhaa jiranii jedhan. Mee maatii hequuf qabda uummati Oromoo Walloo maankee jira. Hayi jaalatiya sabboontuu Oromoo ummati karaa Wallootiin jiru rakkoo hamaa keessa jira. Ummati keenya cinqii keessa jira. Ummati keenya magaalaa gabbaanii waa gurgurachuudhaaf baay'ee rakkachaa jiran. Kalammataa ammoo yeroo dhukaasi kun achi eegaluun bu'amoo amma dhumnamoo jedhanii haadholiin keenyaa fi abboliin keenya qaamni isaanii rifaatuu keessa jira. Kalammataa ammoo ijoollee dargaggoo qeerroota waggaa 15 waggaa 20 dirqamatti hidhadhaatii ofirraa lolaa jedhee uummata dirqisiisaa jira. Garuu uummatni keenya saniif hin kennanne jalallee hin hiriirre ofii of baasanii kophaatti mootummaan abbaa irree kun nu gabroonfachaa jira. Mirga keenya cabsaa jira. Nuti immoo gabrummaa bara baraa hin dandeenyu ofirraa lollee yookaan ajjeesne yookaan du'uu qabna waan jedhamu irra jiran. Kaleessa immoo lolli kara kaasaggitaa yookaan kara eelawaa kanaan hedduu cimee deemaa ture. Garuu uummanni TPLF fi keenya akkasitti uummata san gadi ofirraa deebisanii injifannoo mul'isanii jiru jedhan akka odeeffannoo argannetti. Ayyeme hawaasi Oromoo aleella xiyyaaratiif meeshaa waraanaa fageen irratti furguggeeffam kan baqatee dheetee bosona kee jirullee akka alamahee jiru odeeffachaa turre. Mee amma hawaasi kun ka qabeenya fi waan cufa dhiisee bosona kee jiru kun ammaan tan haala akkamii jiru? Uummatni keenya karaa Wallootiin jiru dhukaasii xayyaararree irratti banamaa ture ammallee irratti banamaa jira. Har'aan kanallee irratti yaadee bakkoota ganda keenya ganda burqaa yookaan immoo abilaaloo jedhamtu gidduutti xiyyaarri ni hoofamaa ni bu'aa jechaa jiran. Garuu isaan lafatti bu'ee isaan bira hin dhaqqabne. Garuu of qopheessee mootummaan abbaa irree uummatni kun naannoo kanaan jiru keessattuu laga kanaan jiru uummata shaneedha. Uummati kun dhumuu qabanii. Uummati kun yoo dhuma malee biyyi nagaan taatu jedhee waan murteeffatee jiruuf uummanni keenya hedduu cinqii irra jiran. Xayyaarri hawaarra akkuma zoortiin jirti. Lamma nu dhoyti moo amma nu dhoyti jedhanii uummanni keenya cinqii keessa jiran. Ayyeme